Wantoota jaalatamtoota maatii waaqayyoo maqaa waaqayyootiin akkam jirtu akkamiin yeroo ofii isaa kan eegdani ameen waaqayyoon keenya akka badii balleessa keenyatti osoo nurratti lakkaanne arjummaa fi jaalala isaatti kana yeroo kanaan nu ga'e uuma keenya ulfinni galanni isaaf haa ta'u jecha egaa obboloota koo har'a waan xiqqoo wayiitti irratti waan inni dubbachuudhaaf dhufe waan ta'eef wanni kun akkuma isinitti gaafatte sanattis gaafii ta'a kan jedhu tokko ani gama kiyyaan dhugaa dubbachuuf jennaani biyya keenya yoom nagaa argata kan jedhu baay'ee tokko na yaaddeessaa jira. Akkuma beekamu tariyanii irra jireenya biyya ormaa keessa hin jiraadha. Garuu immoo jireenya biyya ormaa keessa jiraadhu osoo hin taane kan ani yaadu jireenya biyya kiyya keessa jiraachuuf boru jechuudha. Boru akkamitti jiraanna yookiinis immoo maatiin keenya akkamitti jiraata har'a kana dhageenya boru immoo maal dhageenya kan jedhu baay'ee tokko na yaaddeessaa jira. Dhugaa dubbachuuf jennaan. Egaa mee obboloota koo nagaa dheebonnee jirra. Nagaa yoom biyya keenyaaf ta'a? Dhugaa waaqayyoon illee callisee nu ilaalaa jira. Silas nuti waan gaarii godhaa waaqayyoon nuuf dhagaa jedhaa malee. Nuti keessi keenya hammeenyaan guutame. Gaarummaa hin qabnu. Amantiidhaan wal qoodna. Afaanii wal qoodne. Hammeenya walirratti yaadne. Lubbuu dhala namaa. Dhiiga dhala namaa dhiiga waaqayyoo gooftaan isaa harka isaatiin nuti nu uume balleessaa jirra. Kanaafuu maarree waaqayyoon eessaan nu yaadata? Eessaan nu beekas? Dhalli namaa hamma kana walitti cicciqaqqanee namarra darbee horii isaa dhugaa dubbachuuf jenna bineensu akkatti horii alaa hin nyaata yookiin immoo bineensu akkasitti garaa jabee hin jabaa ta'e amma akka namni garaa walitti jabaachaa jiru kun qoobii keenya garam deemaa jira garuu dhugaa rabbii hagawamitti kun ta'a. Hagawamitti haati dhalasii dhabdee wajji. Maaloo dhugaa waaqayyo tokkummaadhaan dhaabbannee utuu nageenya lallabne. Utuu tokkummaadhaan jaalalaan dhaabbannee waaqayyoon kadhanne. Jiraachuun baay'ee biyyatti ulfaachaa jira dhugaa rabbi. Ani gisee tokko bari namoonni baay'een hin galtuu gara biyyaa yoo naan jedhani eessatti hin galan jedha. Yeroo tokko filannoon biyya ormaa kana keessa jiraadhu na godha dhugaa rabbi. Yaani biyya keetti galtee erga nagaan qabaanne erga biyya kee keessa jaalalli hin jiraanne erga biyya kee keessa biyyaatitti dhalatte keessa nageenya hin jiraanne erga namni tokko ba'ee nagaadhaan mana isaatti hin galle eessa jiraachuu fi yaadda re'aati odusitee jechuudha. Otoo biyya ormaa ta'e okkee biyya ormaa biyyuma ormaati. Otoo biyya ormaa kan nagaa hin qabaanne ta'e biyya ormaatiin galee biyya kee keessa jiraadha jetta. Biyyi keetu akka keessa hin jiraadha jetta. Jireenyumaa nama na hawwisiisu dhuguma dubbachuuf jennaan haadha dhugaa rabbiin. Boru yoo warra bakka tokkotti iftaan immoo bakka tokko. Ani kan na dhibe keessa jechuudha uummata salaalee irratti kan ta'aa jiru kun dhugaa rabbii nama yaa ajjeesan nama yaa qalan namni akka cubbuu isaatitti garuu immoo horiin maal godhe dhugaa rabbii isa isaan homaa hin beekne kun maal godhe isa isaan dubbachuu hin dandeenye kun isa isaan cubbuu hin beekne kun dhugaa rabbii harka maaltu horii kan akkatti isaanii ajjeesa. Waaqa kan an isaantu nama rarii nama ramaarami harka maaltu horii akkatti waraanaaf dhugaa rabbii amma horiin kun utuu oofatanii baasatanii gurguratanii horiin kun maaloo nan gurguriin hin jedhuun yoo ta'u qalatanii nyaatanii horiin kun maaloo qaltanii nan nyaatina hin jedhan isaan afaan hin qaban isaan cubbuu hin beekan akka keenya nuti yoo afaan keenya cubbuufin arrabni keenya nu keessa taa'ee waan baay'ee dubbata.
arraba keenyadha kan nu qalsiisu, arraba keenyadha kan akkasii wal nu ficcisiisaa jira. Garuu horiin dhugaa Rabbii. Horiin uumaan beekne kun maal isaan godhe Waaqa. Garuu dhugaa Rabbii Waaqayyoon kana hundumaa laalee dhiifama nuuf godha jettanii yaaddanii isin. Itoophiyaa biyya aadaa, biyya qulqulloota. Garuu irraa akkatti dhiigni ilmaan ishii dhangala'aa jira. Arra wal qoqqoodinsi baay'ate. Arra afaan tokko mana amantaa tokko keessa tajaajiluu hin danda'an. Manni amantaa wal qoodissa taate. Namni tokko yoo afaan tokkoon tajaajile maaliif afaan saniin tajaajila jedhee dhiiga namicha sanii dhangalaasee gala. Kunoo garuu agawamitti ta'a Rabbi. Agawamitti dhiigni ilmaan namaa akkasitti dhangala'a. Agawamitti harmeen teenya akkasitti boochi. Agawamitti abbaan keenya akkasitti boo'a. Agawamitti nagaadhaan baanii reeffii namatti gala. Maaliif ta'aa jira kun? Yoom Waaqayyoon biyya keenya yaadata garuu? Yoom nagaa biyya keenyaaf kenna Waaqayyoon? Dhugaa Rabbii uummanni akkatti qe'ee isaaniirraa buqqee beela'anii dhoobachaa jiru. Kaan kan garaatti baattu, kaan daa'ima xiqqoorraa. Kan baay'inatti dhaga'ame keessattuu yoo jechuudha Rabbiyaan. Uummata salaalee kanarratti kan baay'inatti dhaga'aman. Ani namaa miti kan ammas kanan dubbachaa jiru. Nuti yaaduunus yaa qalamnus keenya arraba keenya. Garuummoo daa'ima homaa hin beekne fi horii isa isaa homaa hin beekne kan hafa. Kan gocha akkanaa gocha dukkaneessa akkasii irratti raawwatan. Silaa godhanii oguma Rabbii amma horii sana akkasitti fixan oduu horii sana uffatanii yookiin gallakkisanii oduu fudhatanii gaarii ture. Rabbi horii isa isaa homaa hin beekne kan akkatti inni dhiigasaa lolaa san dhugaa barri kun bara dhumaati. Garuu waan hundaa Waaqayyo gooftaan biyya keenya yaadatu. Guyyaa tokko Waaqayyoon biyya keenya yaadata. Waaqayyoon arjummaa isaatiin biyya keenya yaadata. Obboloota koo bakka jirtanitti kadhannaadhaan biyya keessa yaadadhaa. Tarii irra bakki ati jiraattu yookiin immoo jireenya biyya ormaa keessa jiraattu waan gaarii nyaattee waan gaarii dhugdee jiraachuu dandeecha. Garuu immoo biyya ormaa biyyuma ormaati. Akkuma barbaadetti jireenya godhattee biyya ormaa keessa otoo jiraatte iddoon dhaloota kee yaadachuun kee hin hafu. Maatii kee yaadachuun kee hin hafu. Obboloota kee, firoottan kee, amantiin kee biyya keessa jiraata waan ta'eef aguma barbaadanii ani gama kootiin garuu akka yaada kiyyaatti aguma barbaadeyyuu natti yoo tole aguma barbaadeyyuu yoo hin jiraadhe biyya kiyya yaadachuu hin dhiisu. Kanaaf obboloota koo biyya keenya yaadadhaa, kadhannaadhaan dhaabbadhaa. Wal qoqqeedinsa Waaqayyoon gidduu keenya baasee jaalala isaan inni jaalalaan jedhee nuuf jecha jechuudha. Dhiiga isaa qulqulluu lolaasee jaalala nu bitee jaalala nu barsiise waan ta'eef jaalala isaa sana haadha isaatiif jedhee haadha waada galeef jedhee inni biyya keenya nu yaadate. Kadhannaadhaan biyya keenya yaadadhaa. Waaqayyoon biyya keenya nagaa jaalala tokkummaan waa godhu dhugaa baay'inatti dhaga'ame. Wanti jedhu ammas irra deebi'ee kadhannaadhaan biyya keenya yaadannu isiniin jedha obboloota kiyya. Video kana agartanii share gochuu hin dagatinaa. Uummata keenya salaalee keessatti lubbuun isaa ba'aa jiru. Kan uummata keenya lubbuun isaa ba'aa jiru irratti immoo qeerraa kan godaanaa jiran, manni isaanii kan gubachaa jiru. Akkasumallee qabeenyi isaanii horiin kan homaa tokko hin beekne illee rasaasaan kan ajjeefamaa jirtu.
adaraa waaqaa lafa yeroo namni tokko boqote yeroo namni tokko du'e yookaan yeroo namni tokko waan tokko ta'e erga ta'e booddee emoji sobaa TikTok irratti emoji sobaa Facebook irratti gadhiisuu haa dhiisnu please. Uummanni kun rakkoo keessa jira, uummanni kun darara keessa jira. Haati sabbata ishee hidhattee dhala ishee guddifachuudhaaf inni kaan yuunivarsiitii keessa jira barra ijoolleen ishee horiin arra ajjeefamaa jalaa du'an kun ittiin dhala koo barsiifadhaa, ittiin ijoollee koo guddifadhaa, sadarkaa gaarii rangaadhette haati hiyyeessaa mudhii ishee hidhatte horiin isheen tikfattullee jalaatii ajjeefameetu jira bar Salaalee keessatti. Viidiyoo kana ilaallee yeroo muraasa booddee walitti uummanni kun badii tokko hin qabu bara. Haati hiyyeessaa bar nagaan baatee nagaan galuu dadhabdeetti. Isheen rakkoo nagaan jiraachuu dadhabdeetti. Homaa tokko quban qabdu bar waan ajjeefamaa jirtu kanaaf homaa tokko waan beektu hin qabdu bar. Du'uu ishee qofa kan beektu, dhangala'uu dhiiga ishee qofa kan beektu, caba lafee ishee qofa kan beektu. Maaloo Wallagga keessatti akkasi, Salaaleettis kunu akkasi. Beekamaan taane malee godina Oromiyaa kan ta'an mara keessatti lubbuun nama hedduu darbaa jira. Miidiyaatti achas hin baane malee yoona kana. Nama baay'eetu mana keessa taa'ee mimmaan gaddaadhaan kan dhangalaasaa jiru. Nama baay'ee uffanna gaddaa uffatee mana keessa taa'ee bu'aa kan jiru. Waaqayyo qofti kan beeku garuu nuti beekuu kan hin dandeenye. Adaraa Waaqaa biyya kanaaf araaraa kadhannu. Ofii keenyaaf nagaa haa kadhannu. Biyyi kun nagaa akka taatuudhaaf hundumaa ol Waaqayyoon jabeessinee haa kadhannu. Uummata Salaaleedhaa dhumaa jiruudhaaf sagalee haa taanu. Uummata kanaaf bira haa dhaabanu isiniin jechuun barbaada. Horaa bulaa deebanaa. Dhugaan ilma Waaqaati.